Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota maatiiwwan chaanaalii kiyya nagaan waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anillee baay'ee nagaa kooti, waaqayyoof haa galatu. Har'as viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jira jechuudha. Har'a immoo viidiyoon kiyya yeroo gabaabaa keessatti jechuudha akkamitti ilkaan keenya addeeffachuu dandeenya, qulqullina ilkaan keenya yeroo gabaabaa keessatti faaja tokko malee akkamitti qulqulleeffachuu dandeenya kan jedhuu fi viidiyoo xiqqoo tokko isiniif hojjedha jechuudha. Kanaafuu kana gochuuf immoo duraan dursinee maal nu barbaachisa kan jedhu loomii gimmaasha nu barbaachisa jechuudha. Asitti kan argartan loomiidha jechuudha. Loomii gimmaasha asitti kan argaa jirtanii saabuna ilkaaniitii koolgeetidha jechuudha. Koolgeetii nu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu koolgeetii kanaafi loomii kana walitti makna jechuudha. Koolgeetii isinii amma isin barbaachisee fayyadamtu jechuudha. Ani ganamaa fi galgala qofaa si'a lamaaf kan naa ta'u akkasitti hojjetadha jechuudha. Baay'isee hojjedhee lafa kaa'ee achi fayyadamuun naaf hin mijatu jechuudha. Xiqqishoo fi galgalaaf ganama qofaaf waan naa ta'u jechuudha. Kun amma gahaadha. Yeroo lamaaf jechuudha. Kanaafuu kanas ammoo xiqqoo ishee itti cuunfa jechuudha. Akka wantoota biraa firiijii keessaa keenyee fayyadamuun baay'ee isaa nutti hin tolu jechuudha. Ana natti hin tolu. Kanaafuu galgalaaf ganamaaf waan ta'uuf jechuudha. Kanaafuu xiqqoo waliin magna jechuudha. Kana akkuma isin argaa jirtanii sirriitti addeessa jechuudha. Loomii xiqqoo ishiittuma cuunfadha jechuudha. Xallaltuudhaan illee hin xallallee korataan isaa keessana jalaa bubu'aa jira jechuudha. Innis rakkoon fidu keessumaa hoona jechuudha. Kana akkuma isin argaa jirtanii yeroo lamaaf jechuudha. Ilkaan keenya ganamaa fi galgala yeroo hunda qulqulleessuu osoo hin taane saabuna ilkaaniitiin jechuudha. Saabuna ilkaaniitiin ganamaaf galgala loomii wajjiniin koolgeetii kan akkanatti yoo fayyadamne yeroo gabaabaa keessatti jechuudha ilkaan keenya nu qulqullata jechuudha. Akkasuma kun deemee borroshadha jechuudhaani akkanatti deemee borroshachuutti jira jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkanatti miidhagina ilkaan keessanii eeggadhaa isiniin jedha. Anillee kunoo itti fayyadamuuf qopheeffadhe asuma waan na fayyade tokko waan akkanaa duratti anis amma qofa osoo hin taane itti fayyadamaa jira waan ta'eef isinuma agarsiisuudhaaf viidiyoo isinii hojjedhe. Kanaaf isinis yeroo tokko akkatti itti fayyadamaa isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya har'aa kanumaadha. Yoo isinitti tole laayikii godhaa, yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Baay'een isin kabaja, baay'een isin jaaladha. Nagaa naaf qabaadhaa isiniin jedha. Baay'ee.